السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota siifanii akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii bakka jiraattanii anaa dhufu seenaa laayik sheer sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa mana kiyya akkasuma kaa viidiyoo galgala argitanii jirtanii warreen argini makkiini simannaa ibsaa irratti fata jettee akkana simattee gammachiiftee abbaa manaa ofii hedduu itti gammadee poostis godhanii viidiyoo lama poostii godhan jechuudha. Sa'aatii namni rafee gara irra caalaan warri Eeshiyaa keessaa rafee jira. Warri biyya Arabaa jechuudha. Warra biyya Faranjii yoo ta'e malee sa'aatii san halkan argee jechuun hojii akkasii wallaahi baay'ee namatti tola. Akkana uffata gosni isiin hin goone hin jiru kaa nyaata. Akkana simattee abbaa manaa ofii wallaahi maashaallah ammallee gammachuun keessan addan citanii gammachuu waan jiraadhaa jennaan baay'ee namatti tola wallaahi. Jaalalli isaanii nama hinaafsisa. Uummanni miidiyaa irraa yooma maraati ka. Ka sharrii isaanii yaadus ka keerii isaanii yaadus hinaaffaan hin dhabamu. Maakii akkuma beekamu namni isii jaalatu harka 100 keessaa harki 90 ol hin jaalata yoo jedhe dhugarraan fagaatu. Wallaahi nama hedduu isii jaalata. Jaalalli isii duruyyuu kan beekanii shugguxii Oromooti. Isa dabalata ammoo geemii uummanni ka gosaaf gandatti ol galchee geemii horoon dhiifama. Geemii horoon gurguddaan warri beekamtii qabu akkuma isii nama meeqan mo'amu jira. Dhiifama sagaleen xiqqoo hirribannaa jiraataniifi nama meeqamu geemii ganda galee gosa galee jedhe isii ammoo iyyuu geemii Oromoo akka Oromootti taphachiisanii nama 100 olti si ilaalaa ture yeroo san taa'ee wallaahi akkasuma kaa intala jabduudha namni sitti naafu nama muraasa parsantii 10 taatu jechuudha parsantii 100 keessaa parsantii 5 yoo taate nama hedduu isii jaalataa namas qarqaartii akkasumas adabas qabdi akkasuma ammoo hedduu adaba isii kabajaa isii abbaan manaa isiillee ragaa ba'ee fi bakka abbaan manaa isii ragaa ba'eef sanittis waa hedduu jedhaa turani. Akkasii kanaafi wanti an jedheefi maakii nama hedduu jaalata. Isallee ibsishaallee akkasuma illee jaalatamaa Oromooti. Nama siin tuquu isiillee nama tuqxu nama gargaaru malee yeroo ammaa namni nama wantunne arrabaa fi hinaaffaa qeeqan dhabu jechuudha. Kanaaf kanneen hunda keessa injifatanii wallaahi waa hedduu injifatanii yeroo ammaa kabajaafillee ka miidiyaa kanarratti sol baanii oduu haati manaa kiyyallee akkana hojjedhan rakkisa yeroo ammaa wallaahi baay'ee rakkisa cadhisanillee rakkisa dubbatanillee rakkisaadha. Kanaafi warroota chiikii haaraa wal jaalate kana ka akka maakiif ibsishaa ufitti yoon amanini ebalu akkas jedhe ka jedhan yoo jiraate yeruma san diigama jechuudha bultii isaanii. Kan nageenne akka ibsishaa wallaahi osoo namni kun kaan jedhu yeroo kaanis deemee viidiyoo maakii gabbaafna maalii taana jennaan viidiyoon maakii yooma jiraate iyyuu yoo ka anaaf isiin olitti osoo hin dabalamin ta'e nan ilaallatu jedhe jiraatus dantaa kiyyaa miti jedhe haguma isii walitti dabalame bichaan ta'e malee nama akkanaa abbaan mana akkanaa kutataa fi intala jabduu shugguxii Oromoo rabbi walitti qabee isinillee warra heeruminii warra abbaa manaa hin qabne rabbiin abbaa manaa gaarii dhiirri ammaa yeroo irra caalaa parsantii meeqan kijibaa isiniin jedhe dhuga jettanii kama wajjin argaa jirru kanaafi nama kutataa fi jechi namaa duubatti san deebifnee fi wallaahi hin dinqisiifadhe yeroo tokko jaarsa ebaluu jalaa fudhatanii akkasi jalaa fudhatanii maal jedhanii isa biratti taasanii dhalaalleen ol baatee isa haasofsiifte. Kazaan achumaan ani dhiirummaan kun hatame ilmee baluu jaarsa ebaluu hatame yoo jedhamu kana yoo jaalalli sun qalbirraan taane inni ufiin fedha ufiitiin deema malee hatame inni jedhu kun na ajaa'ibsiisa jedhe dhugaa jedhe wallaahi ebaluu hatame intala ebaluu dubartii wal arrabsa gana akka waan dhiirri meeshaa wayii laal hiqaa mana keessaa argitanii mi'a mana keessaa kan itti fayyadaman akka waan akkas ta'e jaarsa kiyya irraa fudhatte isarra utaalanii isaa ofii of fudhachiise sanirra utaalanii
ufii ol arrabsan. Wallaahi miidiyaan kun silaayyuu badee jira. Osoo cufamee baay'ee natti tolaan akka kiyya dhugaa rabbii. Miidhaa faayidaa isaa caalaa miidhaa. Dhiirris kan argate dhiirri gowwaan garii fi dhiirri intala manaa qabu sanaadha. Manaa qabu san onni irraa on jaalatin hatamee kana dhaga'ee mire ufachisiisa jechuudha. Boonsuu jechuudha akkanaa kun. Akkasii ibsishaa wallaahi guyyaan sanna ajaa'ibsiise hedduu. Dhiirri akkamii hatamaa yoo inni onni marraa intala haadha manaa isaa san seeraan onni marraa hin jaalanne malee akkamitti hatama inni hiqaadhaa jedhe. Dhugaa jedhe akkamitti dubartiin amma abbaa manaa san mana dhiiftee yookinnaan bakka inni hatame san dhiiftee dubartiin dhaqee itti galee san yookinnaan fuudhe san arrabsuu hin qabdu. Maaliif abbaan manaa sun meeshaadhaa? Inni ofii of taqoxaaxaruu hin danda'u bultii ofii sayyoo barbaade. Innummaanuu akkamitti hatama jedha bar. Kanaafi ibsishaan guyyaa san akkas jedhee kutannoo waan qabuuf jaalala dhugaa waan qabuuf namoonni waa hedduu asirra odeessaa turanii rabbiin kan namni odeessu san illee dabarsee kabajaa isiillee isumaaf godhee wallaahi akkasii waliin ga'ee nama jaalala akkanatti jaarsa akkanaa ka'onni irraa nama jaalatu rabbiin namatti haa qabu. Dhiira kijibdu amma rabbii wallaahi kijiba kana keessaa dhiqu jenna malee waan goonu hin qabnu. Lafarraa fixu soo jenne guyyaa sanillee dubartii nu fuudha. Akkasii waga nagaan dhufte irra deebi'ee siniin jedha aslii soddaa jabaa jaarsi kun soddaa jabaa. Abbaan maakii lammataa kun wallaahi jabaadha. Gaafa duraallee isumatu simate sapiraayizii maakii mana godhee ammoo jaarsi isaa itti himtee akka inni diggistee maal jettee walitti himaniiti amma innillee dhaqee fuudhee seenaa Doktor Aslii fa'aa jedhanii. Akkasii jabaaf jabduu wal argate. Jabaa jechuun nama jaalala eega jaalate jaalaluma saniifuu kabajamee haala nama ittiin jaalatasa haala jaalallee isaa san jaalala isii san eegee fi wallaahi akkanatti wajjin jiraatuun kun hedduu na gammachiisa. Isiilleen akkasuma intala kabajaati. Qarqaa rakkataa meeqa imimmaa irraa haxxe. Imimmaan namarraa haquu jechuun qarshii ofii kana bichaa kiisaa baasanii namaa kennuu miti. Nama hedduu guruuppii silaa geema yoo taphatte birrii meeqa argattu isa cufte yeroo meeqa qarqaarsaa fi mana ofii bantee akkasiin nama qarqaarsaa turte wallaahi. Maakii jechuun intala umriin isiillee xiqqoo yoo taate yaadni isii guddoodha. Kanaaf ana hedduu natti tolanii hedduu isaan dinqisiifadha. Anillee dinqisiifattoota isaaniiti. Baay'ee isaan jaaladhallee waliif sinaa dhiisuu waraa bulaa. Deebisaa lammataa kan ammoo deebisaa ilmaan wal biraallee deemta ilma tokko jidduutti rabbii wajji gootanii deemta rabbi isin haa godhu.